Artistii Tadele Gemechu sirba haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan saniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa kan namatti toluu fi hedduu kan nama gammachiisu ta'e isinii qabannee deebinee jirra jechuudha. Egaa isinis chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdanii gochuun artistii keenya kana bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabanneetti isin dabarsu. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin jaalatamaan kun artistii Tadele Gemechu kanaan dura uummata Oromoof keessatti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu qaba jechuudha. Keessumaayyuu sirboota bara durii kaasee artistii warra jiran keessaa isa tokko jechuudha artistiin kuni. Egaa eenyu kana immoo sirboota garaagaraadhaan illee uummata keenya bukkeedhaan fi uummata keenya bohaarsaa ture jechuudha. Egaa artistiin keenya kuni ammas sirba haaraa mata dureen isaa UTUBAA kan jedhullee qabadheen isinii dhufaa jira isiniin jechaa jira. Mee akkamittiin simatti jecha yaada keessan immoo koomentii jalatti barreessuun dagatinaa, akkasumas illee warri hawwiidhaan eegaa jirtan immoo koomentii jalatti lakkoofsa lama artistii keenya kanaaf barreessan isiniin jala. Gaan daawwattoota keenya akkuma beekamu eessatti dhufaa fi yoomirratti dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya akkuma beekamu YouTube chaanaalii isaa banatee jira jechuudha. Egaa ammas immoo achirratti deebi'ee YouTube chaanaalii isaa sanarratti kan gadhiisu ta'a jechuudha. Yoo dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya kun ammaatti guyyaa ispeesifik godhee waan hin dubbanneef garuu torbee dhustaanu keessaa waan gadhiifamu ta'a jechaa jiru jechuudha. Egaa daawwattoota keenya isinis illee YouTube chaanaalii isaa subscribe gochuun naqaatii achirratti eeggadhaan suniin jira. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo keenya kana immoo hamma dhumaatti waan to'ataniif galatoomaa isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu odeeffannoo waa'ee artistoota keenya yoo barbaadan subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha. Egaa daawwattoota keenya viidiyoon keenya irraa immoo kana ture. Hamma xumuraatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemnan gama kiyyaan nagaatti.